Hojiin gartee fakkeenyaaf ammaan tana nama baasu biyya keessatti jechuudha. Hojiin gartee baay'ee nama baasu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuddina takabbaraችሁ ያሱ ብራ ቤተሰቦች አሻማ አርከፎኔ ሆርተፍተ ያሱ ብራ ሁንዲ keessan bakka hundirtanitti nageenya rabbii isin bira ajiraatu arrantana waan gaarii isiniif qabadhate dhufee jira. Namoonni gartee biyya alaa jirtan karaa biyya galaa jirtan akkasuma gartee namoonni gartee biyya alaa jirtan biyya keessatti gartee hojii akkamitti dalagamaa jettanii namoonni baay'een gartee shamarran keenyaa fi akkasuma gartee namoonni baay'een nagaafachaa turtanii jiru. Kanaaf arrantana waa'ee kana wal qabate magaalaa Finfinnee keessatti hojii akkamii yoo dalaydee si baasa yookaan immoo akkasuma gartee magaalaa alattis yookaan immoo aanarratti haa ta'u gandatti haa ta'u kanatti hojii akkamitu dalagamaa yookaan immoo hojjetamaa si baasa isa kana isiniif qabadhatiin jira. Hanga dhumatti wajjin tura. Namoonni gartee chaanaala keenyaaf haaraa taatan addisii taatan jechuudha. Chaanaala keenya subscribe godha waan dandeenyu isin gargaara. Gama keessaatiin dhuftanis welcome isin jenna. Asumaanuu namoonni gaafii biraa qabdanis gaafachuu dandeessanii jalqaba hojii takka eegaluun duratti qorachuu qabda jechuudha. Naannoo isin gartee gan biyyaan wal barachuu qabda. Fakkeenyaaf ijoolleen teenya gartee kan alaa dhuftan jalqaba biyyaan wal baruu qabda jechuudha. Osoo gartee maallaqa qabdee qabattee dhuftee osoo gartee farkaa facaaftee kan nama afeeruun nama maal godhuun gartee deddeemtee osoo ifarkaa hin finne maallaqan kee gartee sharafattee yookaan immoo jabeeffattee biyya wal barte deemtee namni maal hojjetaa hojii akkamii deema fakkeenyaaf hojii akkamii deema deddeemtee nama wajjin haala jiru bartaachuu namni gartee haala gartee namni itti jiraatu barta gatii meeshaa gatii gartee wantoota adda gatii gartee even gartee laaqana meeqaa nyaatanii shaayii meeqaan dhuganii waan kana hunda adda bartaachuu fakkeenyaaf laaqana gartee meeqaa nyaataa yoo foon ta'e yoo gartee hiraate yoo gartee qorsii ganama faxara ganama ta'e meeqa nyaata kan hunda dabartaachuu fakkeenyaaf osoo gartee jajjirtee dhuftee hojii banuu hin taane duratti jechuudha. Eega kan adda baafateen booda naannoo gartee hojiitti banuu deemtu san adda baasta. Iddoo gabaan jiru moo iddoo gabaan hin jirre kana gartee adda baasteetii gartee axxaarataa jechuudha adda baafataa jechuudha jalqaba. Achi booda hojii yoo eegalteellee rakkoon qabu hojiin gartee fakkeenyaaf ammaan tana nama baasu biyya keessatti jechuudha. Hojiin gartee baay'ee nama baasu hojii mana daabbooti. Fakkeenyaaf Finfinnee keessa birrii qabaattee jalqaba siistema jalqaba haala jiru bari osoo haala jiru hin barre immoo maallaqaan qabattee maallaqa hanga fedhe qabattee dhuftee biyyatti wanni goote torbaa lamatti ji'a lamatti si harkata osoo gartee maallaqa dhaggalaa sun duratti akkuma sin jee sorry guys akkuma sin jette jalqaba biyya bartaachuu hojii mana daabboo fakkeenyaaf hojii baay'eedha jira. Hojii mana daabboo bantee maashina gosa jira maashina gartee hanga hin dandeessuun bitte. Hojii mana daabboodha yoo gartee seeraan qabdee yoo gartee dalayduu keessa ramaddee seeraan qabdee haala jiru ta'e adda baafatee seeraan qabdee hojii mana daabboodha akka seeraan qabu hojii gartee baay'ee ariifadha jechuudha. Hojii mana daabboodha sararataa keessa maashinni immoo maashinni sadarkaa qaba gatiin isaallee sadarkaa qaba. Maashina qooshaa jiisu jira kan gartee qooshaa kan gartee bukeessu jira kan gartee akkatti daabboo gartee akkatti furdisu jira kan gartee bilcheessu jira. Kun hundinuu gartee gatiin isaa sadarkaa qabaachuu. Yoo gartee birrii qabaate yeroo matakatti fakkeenyaaf waan gaarii bittaa yookaan immoo jalqaba gartee sutuma gartee xiqqaa gatiin xiqqaadha bittaa saniin gartee hojii eegaltaa jechuudha. Hojiin kun baay'ee ariifadha garuu iddoon isaa murteessaadha. Hojiin akkanaa Finfinnee keessatti illee ta'u bakka fedhattee bante hojii baay'ee nama baasa jechuudha. Baay'ee hojii baay'ee ariifadha. Hojii mana daabboo banuudhaaf birrii 200 yoo qabaatte hanga 250 illee yoo qabaatte maashina gartee xiqqaa bittee ittiin hojjechuu dandeessaa jechuudha. Akka haala gaariidhaan itti dalaguu dandeessaa jechuudha meeshaa kanaan. Hojiin biraa fakkeenyaaf hojii gartee geemii taphatan kana garuu geemiillee gartuu haraami kanatti illee sin ajaju namoonni gartee kana banee itti dalagus ni jira. Inni biraa fakkeenyaaf baajaja jechuudha baajaja namoonni gartee birrii qabdan fakkeenyaaf baajaja bittanii baajajni 200 baajaja ni argattan jechuudha. Taargaa fi waa hunda guutuu wajjin 250 baajaja xiqqaa kana argachuu dandeessan. Kana immoo bittanii nama amantan fakkeenyaaf namoonni shamarran jechuudha. Namni amantii yoo gartee obboleeyyee yoo qabaattan bittanii itti kennitanii galii gartee isiniif galchuu guyyatti haa ta'u torbaanitti haa ta'u haala gartee itti waltaatanitti galii isin galchuu dandaachuu namni gartee baay'ee bittanii itti kennitan kun nama amanamaa ta'uu qaba. Namni gartee nama amanamaa maatii keessaa yoo isin ta'e gorsitanii karaa kanaanis biizinesii dalaguun danda'amaa jechuudha. Inni itti aanu fakkeenyaaf hojii mana nyaataati. Hojii mana nyaataa iddoo bareedaa harkannaan meeshaa guutuu si barbaachisu itti guunnaan hojii mana nyaatallee baay'ee ariifadha jechuudha. Fakkeenyaaf hojii mana nyaataa yoo gartee
namoonni gartee birrii qabdan shamarran haa ta'u namoonni gartee wal amantan guruppiidhaan gartee mana nyaataa bareeda yabbadee migibbeet yoo bantan iddoo bareedaatti iddoo murtaa'aadhaatti yoo bantan haala gaariin gartee irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Maaliif feetan gartee Finfinnee keessa haa ta'u feetan gartee magaalaa Finfinnee alatti haa ta'u garuu bakka bareedaa bakka gartee hojiidhaaf mijatu yoo ta'e baay'ee ariifadha. Kunis ni dalagama jechuudha. Finfinnee keessattis iddoo birattillee namni haaraawni osoo gartee akkuma jalqaba isinitti himetti osoo waan takka eegaluun duratti jalqaba adda baafachuun dirqama. Inni biraa hojiin kasaara hin qabne hojii qonnaan bulaati. Namoonni gartee hojii qonnaa irratti dalaguu feetan lafa qabatanii lafa fudhatanii jechuudha. Lafa maatii keessan haa ta'u yookaan immoo lafa gartee kireeffatanii haa ta'u yoo irratti hojjetan fakkeenyaaf qamadii haa ta'u xaafii haa ta'u shunkurtii haa ta'u dinnicha haa ta'u baay'ee gartee hojii gartee hojii faayidaa qabeessa jechuudha. Hojiin akkana kun baay'ee faayidaa qabeessa. Fakkeenyaaf ijoolleen teenya ijoolleen gartee biyya arabaarraa dargaggeeyyiin teenya biyya arabaarraa daayirektii yeroo darbe nama 5-6 airpoortii dhufanii naaf dawwalan dhaqeetiin fuudhe ijoollee kana biyya arabaarraa galan jechuudha. Garuu ijoolleen kun birrii ni qaban. Gorseetiin akkana deema karaa kana isin baasa karaa kana jee gorsee karra kaa'e jechuudha. Ijoolleen kun birriin isaan qaban birrii guddaadha. Garuu birrii kana baankii keessa galafatanii daayirektii ammas karaa Somaaliitiin karaa biyya arabaa deeman jechuudha. Dongora guddaadha. Isaan keessaa nama tokko nama isaan bakka takka nama 3 bakka takka nama 2 bakka takka nama 1 nama jahan kana keessa nama 2 qofa ta'uu malee namni 4 deemee jira jechuudha. Dongora guddaadha. Baay'ee dongora guddaadha. 4 keessaa tokko immoo qabamee maantana Jabuutitti qabamee hidha jira. Baay'ee hin gadda jechuudha. Namni jarjaruun feesisu bakka takka dhuftee miti rakkinni tokko osoo sun qunnamne faayidaan garteeti gartee ammumatti gartee akkatu hin jiru. Dirqama osoo rakkanne gartee faayidaa nama gartee faayidaa qabeessatuun gartee hin ta'u. Jarjaruun gaarii miti. Rakkattee dheebottee beelottee sanbooda gartee bal'ootti baataa jechuudha. Guyyuma gartee torbaan tokko keessatti aboonuuf hin taane maarreedha maal jedhanii biyyaa bahan jechuudha. Amma kun qabamee tokko hidha jira. Biyya keenya keessatti deebitanii itti yaaddanii jechuudha. Obsitanii gatteessanii biyya keessatti gartee hojii baay'ee dalagama obsaan jechuudha. Yoo hojjetan hojii baay'eedha jira jechuudha. Fakkeenyaaf hojii qonnaan bulaa kanarratti kana hojii qonnaan bulaa kanarratti kan isin kanarratti dinnicha oomishtan xaafii oomishtan waan garagaraa oomishtan yeroo takkatti gartee galii guddaa akkachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf jarjaroo hin jarjaranidha. Fakkeenyaaf biyya namattuu rakkatteeti rakkina san booda gartee waa akkachuu dandeessa jechuudha. Biyyuma keetii gartee siif akka feetellee ta'u siif booda'anaa jechuudha. Biyya keetti gartee rakkattee caccabxee san booda dhumarratti bal'ootti nu baata. Abadan gartee hanga dhumatti gartee rakkattee yookaan immoo caccabxee hin haftu jechuudha. Kanaaf biyya fiitti obsitee hojjette bal'ootti nu baata. Ani biyya kana keessatti Finfinnee kana keessatti rakkina baay'ee argeera. Garuu rakkina san hundaa'u obsiteetumaan rabbi sitti kadhe. Alhamdulillah arraan tana irra aanaatiin jiraachuu rabbiif galanaa gahu. Osoo hin rakkanne wanni argamu hin jiru. Obsitanii yoo hojjettan waan gaarii irra gahuu ni dandeessanii isinichi fudhati. Hojiin qonnaan bulaa yoo irratti hojjettan baay'ee isin baasaa jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf hojii gartee mana uffataa shamarran mana uffataa yoo bantan mana uffataa aadaa ta'u mana uffata gartee gargaraa ta'u yoo bantan baay'ee isin baasaa jechuudha. Baadiyyaatti yookaan immoo gandatti yoo banatan Finfinnee dhuftanii uffanni Finfinneetti uffanni aadaa baay'ee rakkishaa jechuudha. Kana asii bittee nama gartee daayirektii keessaan dhufanii qunname bakka gartee meeshaan jumlaan gartee irraa bitamu meeshaan gartee rakkishaan irraa bitamu fuudhanii geessan nama gartee dhugatti kana gartee kafaltii malee waan takka hin kafaleen innumti gartee nama numti san gartee faayidaa haa ta'u. Dalagee gartee jijjiiramuu feenaan karaan danda'u gartee hin gargaara jechuudha nama sanaan. Finfinnee keessatti gartee uffanni aadaa shiroo meedaa jedhanii jira baay'ee rakkisha. Markaatoo keessallee ni jira iddoo baay'ee jira jechuudha. Asirraa uffata kana fuutee yoo gartee baadiyyaa geessite gatii bareedaa nama gurgurte. Fakkeenyaaf achi teessee yookaan immoo daleedoo achi keessee asirraa itti gad argite baay'ee hojii bareedaadha jechuudha. Inni biraa hojiin biraa hojii koofeera shamarranii jechuudha. Hojiin kunis hojiin koofeeraa illee gartee hojii baay'ee bareedaadha jechuudha. Hojiin kuni yeroo takka meeshaa isaa gartee bittee guuttannaan sanbooda bakka waan itti bittu qibaatii yookaan immoo qaalamaa minaamini waan akkana malee wanni biraa waan bittu hin jiru jechuudha. Hojii baay'ee tirfaamaadha. Namni gartee kanarratti ogummaa qabdan yoo gartee hojjettan hojii baay'ee bareedaadha jechuudha. Baay'ee isin baasaa hojiin kunis namni gartee waan akkana meeshaa akkanaa bitachuuf fedhu jiraate keessan naqunname bakka gartee meeshaan kun irraa bitamu daayirektii isin geessa hojii waan gartee meeshaa gartee feek hin taane bakka san gartee isin qunnamsa jechuudha. Atumti gartee hojii kana barachuu feenaan jechuudha. Yoo naqunnamte welcome.
inni itti aanu hojii gartee mana rifeensaa jechuudha. Hojii mana rifeensaa kan dhiiraa mana rifeensa muru. Hojiin kunis hojii gartee kasaaraa hin qabne jechuudha. Hojii baay'ee ariifadha. Nama gartee ogummaa kana qabdan hojii kana yoo bantan meeshaa akkuma isin jenne namoonni gartee meeshaa feetan meeshaan qulqulluun jiru yoo qunnamtan walii sun qunnamsaa jechuudha. Meeshaa kana yeroo takka gartee maashinaa fi kana bittee mana gunnaan sanbooda qalamaa fi qibaatii waan akkana bitte malee sanbooda kiraa manaa malee wanni takka wanni gartee kasaaraa sirra gahuun jiru jechuudha. Kiraa manaa kafaltaa dalayduu yookaan immoo keessa baay'ee hojii baay'ee nama baasu jechuudha. Baay'ee ariifadha. Hojii ammoo gartee warroota gartee maallaqa gurguddaa qaba yoo jiraate sanis ni jira. Hojiin sanis ni jira. Garuu jalqaba namoonni akkasii biyya baruu si dirqama seera hayyama waan gartee wantoota gartee hayyama wal qabatee waan kana wal qabate sanis yoo gartee namoonni gartee hojii kana banuu fedhu jiraate keessan noqonnuunaan salphaadha jechuudha. Kana fakkaata galatooma ulfaadhaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya nu waddaachuu na kafraachuu thank you guys. Asumaan namoonni gartee gaafii qabdan gaafii keessan asiin nu gaafachuu ni dandeessanii. Kana fakkaata galatooma bye.